wallahi billahi anarraa fakkeenya fudhadhaa. Amma na dhaqanii faaziriitti agarsiisuu viidiyoo koo isaan amma tiiktookiin fayyadaman. Wallahi na jala irta dhaggeeffadhu sirriitti. Ati dayyuusa namaa jedhamta jechuudha. Dayyuusa namaa. Akkamitti hidhattee mii waan ijoolleen haasoftu hidhattee abbaa nama guddaa akkamitti dhaggeeffachiifta waan ijoolleen koostu waan ijoolleen asitti taphatu. Dayyuusa jedhamta barate nama hin baranne moonyii namaa jechuudha. Asii jabaadhu naan jedhaa sifaana jirra jedhaa jabaadhu naan jedhaa qoosaan kee namatti tola taphni kee namatti tola jedhaa garuu deemee immoo maatii ollaa keessattuu nama isin beeku shirriin diinni dhokataan nama isinitti dhiyaatu isa ollaa keessaniiti wallahi billahi anarraa fakkeenya fudhadhaa. Amma na dhaqanii faaziriitti agarsiisuu viidiyoo koo isaan amma tiiktookiin fayyadaman. Wallahi na jala irta dhaggeeffadhu sirriitti. Ati dayyuusa namaa jedhamta jechuudha. Dayyuusa namaa. Akkamitti hidhattee mii waan ijoolleen haasoftu hidhattee abbaa nama guddaa akkamitti dhaggeeffachiifta waan ijoolleen koostu waan ijoolleen asitti taphatu. Dayyuusa jedhamta barate nama hin baranne moonyii namaa jechuudha. Asii jabaadhu naan jedhaa sifaana jirra jedhaa jabaadhu naan jedhaa qoosaan kee namatti tola taphni kee namatti tola jedhaa garuu deemee immoo maatii. Irra feta'ee immoo geeta'ee hin beeku mee rabbii jedhii foon qalanii xibsii nama jala kaa'anii achi garagalanii waa biraa ilaaluun hin danda'amu. Atillee tariigaa wanta ta'eef deemte ergaadhaaf deemte ani intala duwwaa jirtu argadhe mee maaliin godha hin bareeddi intalli nuura la'inii fakkaatti sii galee sanuu natti maxxanteerti akkanatti of qabuun dadhabe bakka miira keessan galee sii galee iseen akkana dhiifa manaa gootanuu abdiin qaba. Sorry. Lakka dhungatteettaa gurbaa. Gurbaan kanaaf lafa ciniinee masiida deemee tan. Inni arginu bar inni isa yeroo lama deebi'ee. Inni arginu uummata koomintii. Lamiin deebi'ee bar uummata koomintiin itti hime malee wallahi billahi inni arginu. La ilaha illa. Utuma ni taa'e nu ilaaluuti bar. Garuu nu argaa hin jiru inni. Farda jaamatu dhiigee jaallu. Wallahi. Dandaanuu baaste wallah. Yaa Rabbi dhufte bar. Inna lillahi wa inna ilayhi. Fuulaan niqqee dhufe gurbaa. Doktor. Oye. Akka qabdu sinis akka qabdu orge keessan qabayeera. Amma maal kanatti dubbatu siin dhufteetti. Doktora naa dhufu bagana gaanotan. Dippiloomaasii sinsilaa maammadii wajjin uumtan akkam akkam. Ilaa qorata waa sun jaalladhu jaarsa ta'e ilaa. Naatu ijoollee. Ilaa waa walii galaa oolani lafa hin jirretti waa dubbataa oolle. Lamaan walitti dhufanii moo? Jarri lamaan walitti dhufanii egaa waan kana walaloo barreesseen kennaa waan jedhu wayii kaasaa ture. Badhaasumaaniyyuu faamilii. Hayyee. Amma akkamitti dubbachuu dubbii walii jaarsi qabamu bakka kanatti. Wayina ilaalee jechuun akkamitti naasamu gaayis sheer godhamee warra jirtan hundi keessanii. Biqiltuu. Baay'ee. Ani jikoo sinan godhee kakadhee si biraan deemni maaluma. Abbaa harkana si gadi buusan malee na shakkiti ammoo wayi. Maalin balleesse guma. Brother. Silkii haasaa. Maal gootee kaate? Amma maal gootee kaate? Yoom? Amma sa'aatii kana maal dalagdee kaate? Ilaa guuma ilaa waan isin jettu ammoo ammaatti. Mii waa godhee fi guuma naannoo. Sa'aatii kana maal gootee kaate?
Qorataa gaafadhe gumaa miti gumaanii. Maal jettee kaateedha moo maal gootee kaateedha? Gumaan na argaa Maal dha. dalagee kaatee? Afaan Oromoo dhageessu moo? Hojii wallaahi hojiin hojjetaa oole. Amma haga seenni kana nama afurii yeroo jirru mallattoodhaan maal dalagee kaate? Guma waa godheen ka'e? Gumaan garas ilaalaa. Uummanni Ergaan hin akkamitti? jedhamoo? Ijji keessa isaan harkas fidu kun waan waa godhaa wayii isinitti fakkaata akkamitti? Harki akkanatti fiduu fi maal dalagee kaatee? Maaltu maal ta'e wallaa waan argina dhugaa dubbatu. Anamma jechuudha. Anamma Dooktor Kolaa dubbiin akkuma sila isinitti hime. Sila isinis egaa Maammadiinan barsiisaa jettanii keessaan na dubbisi fooloo naa deebisi jedhaa ooltanila. Qorataa biratti maasinis. Qorataa maal dalagee kaate am an kammaa qofa gaafataa jira deebii qofa na deebisi maal dalagee kaate am Waa dalagee ka'e aguma nammachi ilaaletti. an argaan jirte maal dalagee kaate kakaleessa okay waa katte haya jedhee koomentii jala taa'ee waan silaalaaruuf jedhee sisi beena Nama gaafadheera. Garuu amma nu gannaan dhugaa dubbachuu. Amma isinii wajjin maraadheera Kan qorata. kaleessaa nan beeka dhungadheera. Sorry. Kan kaleessaa. maaf dhungatti isheen maal keeti Okay, qoy nan fita. Maaliif jettee na gaafa? Qoy kanan fita. Yoo amananis rakkoo, yoo dhoksanis rakkoo isin biratti. Yoo dhoo namni amanu immoo fudhadhaa ka dhiifama gaafachuufi. Amanuun furmaata qaba. Eegaa, ayyee isinitti nima dhaggeeffadhaa. Ilaa, intala huccuu aadaatiin faayamtee akkas bareeddee na bira teessu. Guma. Maammeen isii dhiisee intala ilaalamtee hin quufamne isii dhiisee gara biraa ilaale. amma faarsaa jirtaa bar ammumaa bar ilaalamtee hin quufnettee faarsaa jirtaa bar Akkas. Sorry. Okay. kalli walli sorii kan kee abbaa mataa baadhu deemu sorii guyyaa namni sorii dha galgalli sorii dha si biratti Gaa ilaale. Amma Okay. isaan godhu wadaa qabaatiin soriidha akkana boona doktori isinis egaa rabbii obsa isinii suufuun fakkeenya. bayna jila suufuun gubadhu akkan gubadhe bayna jila Wanni anamma jechuudha. Kaleessa sillamman kun obbolaa leettanii ragaa walitti hin baane maaltu wal dhungachuu fideni. Yoo isa kaleessaa moo? Imee bita innaan afaanitti na qabdanii bara. warra kana laate beestu suusuu ija kiyya fuudheen Okay. Doktori al tokko mo'itii qabachiisi taraa dubbannaa isa kaleessaan hime bita. Doktor mee qoyyaa gaarra isinii hidhamtuun mana kana keessatti isinii kaleessa Maammadi mee isin naa callisaa mee giroodha. Yoo diiguu ta'es yoo bareechuu ta'es waa lama keessaa tokko anatti gubate silaa hedduu keessa. Okay. Kaleessa maaf kiis gootee dhiifama waan kana dubbatu. Maaf akkas gootee jettani. Intala akkuma anaaf doktorii kana wal bukkee akkasitti jirra laa akkuma kanatti. Akkasitti. Huccuu aadaatiin faayamtee jirti. Baay'ee bareeddi. Sanuu akka waan ija keessa na bira teessee ija keessa na ilaaltu wayi natti fakkaatte bakka. Jechuun achi jirtiin seenaa yeroo sana waan na bira jirtu wayi natti fakkaate dhiifama gaafadhaa himeen fixaan dubbatin haga. Maammeen intala akkas bareeddu ija keessa ilaaluu dhiisee gatii bareeduma sii gatii amala sii gatii simboo sii dagatee akka waan isin asin jirre qara laala beektaa ati dhiiftee deemte mee akkama ta'u mee guma akkama ta'u shamarran Oromoo kun akkuma daawwitee Mokonnoon kam jaalleen kamiin dhiisa lachuu ijoo shamarran biyya kooti lachii babbareeddee jedhee akkan ta'uun dhabe of qabuun dadhabe kanaaf immoo I am so sorry jedha ol ka'ee dhaabadhe. Bareedaadha gaariin egaa haa ta'u gaamma wanni kun immoo waan tokkoni biqiltuu yeroo sana si dhungatteetti. No, nan argine iyyuu fakkaa hin beeku laa isii waa tokko hin jedhe. Isin koorteetuma akkuma amma taa'aa jirtu kanatti teesse. In kolfite achi garagalte jechuun amanuudha waan ta'eef dhugaaniin in kolfite iyyeen laate achi garagalte.
Okay. Guys, triple. Malee Amo wadhee qaxxa'u. yeroo sana maammeedhaan akkas na waan akkasii godhaa jira waa balleessaa jira itti ijaarsa siistimtee hin jiru. Maammeen bara argaan jiru bara Asirratti lafa laala. dhaggeeffatu yeroo namni aarii keessa jiru yookiin miira keessa jiru badii namni bira balleessu tokko yoo itti himte sun badii irratti badii dabalu dubbii irratti dubbii dabalu jedhama beeku. Mataan kee kun waan sin dinqisiifadhaa bargisee tokko tokko ayyee haasa'e. Hin jirtu. Ani immoo maaliifan beektaa guma wantan kana godheef sababnan kana godheef isiitu baay'ee aartee jirti akkuma siin kolfitu jedheen kana godhe jechuun akkuma siin hin aarre qalbii na cabsisu. Okay, keessa amma gaana sirratti qorataa kun amma reefi fanaa gali jechuudha. Obbolummichi kaleessatti jedhaa turte sun obbolummaa isaa yeroo rakkoon dhufee jedhu Innumtan dhungadde sun iyyuu dhungoo obbolummaati ani dhungoo biraa miti maaleesh gara biraatti ni hiikkate. yeroo obboleettiin ofii namatti tolteedhaan adda si ofitti qabanii Akkasii. akkana taanaan waan balleessine bakka akkas taanaan isaa. Waa biraa miti. Doktor. Cicciniinaa xiqqoo laphee yeroo namatti ta'uuti aariin kun laphee nama uwwifti. Guutamtanii. Gubata isaa baxxii tokko bira kaayee nyaachaara. Cicciniinaa dhugaa qabdu. Guma. Amma ani waan isin gaafadha. Ayyee haasaa dha. Dubbadhaa ade. Amma miirri aarii wayii isinitti dhaga'ame yeroo wanta akkasii dhufu fa'aa utuu naqee Maammadiin jajjabeessi yoo wanni jedhu wayii isin keessan dhufu wannee keessan keessa. Hin bada dhaggeeffatu guuma. Ana wanta akkas jedhu naaf oolu. Na gaafatanii qoqqoraa. Biqiltu qayi. Ani naaf ooyuun dhufu. Dhugaa dubbachuuf. Kaleessallee dubbadheen jira. Mucichi dhugumaan dhugaatti dhugaa qabaa garaa na nyaatellee isin hin jira. Dhugaa qaba dhibbatti. Mucaan kunii fi mucattiin kun jaalallee waliiti. Inni obboleessa isheetii yoo akka afaaniin haasa'u. Jaalallee ishee bira taa'ee kiis gochuun mee kan ka'uti kiyya kiyya rakkoo qabu dhiis. Bara kan obbolummaati wanti sii gaduu qabu wayi. Qorataan si wajjin haasaan jiru bargumaa hojjaa saara. Okay. Kiis gochuun dogoggora guddaadha jaalallee isii bira taa'ee obboleessa sababni inni isii dhungachuuf akka hin bareedde obboleettii koosarraa bareedeeraadha kalaas. Sababni inni isii afootti dhunga maal jedhamu amma kabiraa duraa dhiis kan kaleessa darbe dhiis kan guyyaa har'aa guutuu oole dhiis. Ammoo maal jedhe mucattiin aadaa meeshaa uffata aadaatiin faayamtee dhuftee of to'achuu dadhabee jedhe sababni atiin obboleettii kan kee irratti of to'achuu dadhabduu maali jechi kunuu barbaadu turgumii hedduu of keessaa qaba. Baay'ee jechoota yeroo asooftu waan si baasu waan si baasne lalata haase. Of to'achuu dadhabe kan itti jedhan ilmoo alagaa yookaan kan jaalallee yookaan nama bultiidhaaf barbaada waan akkasii malee obboleettiidhaa irratti akkamitti miira ofii to'achuu dadhaba. Erga obboleetti jette miirri kan kee akkamitti to'achuu dadhabda obboleettii kee irraa. Ayib wallaahi kun ayib waan hin taane tasumaayyuu. Miira obbolummaati ammas gara miira biraan geessina. Hin jedhamu. Jammaar hin jedhamu. Obboleettii koo sirraa bareede bas. Of to'achuu of qabuu dadhabee kiis godhee afaan keetii kabaa isitti himaa jira. Afaanuma keetii kabee afaan keetii deebisee sitti himaara malee waan ofii jedhee miti bar. Siigaltiin jecha kanallee qabadhu achumatti. Kaamma jettee miti. Kan kalee gootii miti amma jechaan jettee. Kaleessa immoo mucaa guutumaan guututti dhibbaatti kaata akkas jettee isa himattuu miti sisu balleessee jirati. Sababni isa bira teettee ishee dhungattuuf maali? Obbolummaa dhaati afaaniin laaqaa waan bira gara ilaatiin gochuun kun waan biraati dhugaa rabbiin. Ani kaleessa irraa lubbuun kee gadi bakka waan hundarraayyuu nagalee jira. Deebi'ee mucichaa illee dura akka wal qunnamnee waliin haasofnee fi mucaa akka obboleessa tokkotti sirriitti waliin haasofne sirriitti. Maarree sin lamaan dhiira Atu isa jala turu. An dubbii uumamaan fakkeessuun jaaladhu waan jiru adima namatti hima. Ati isa jala koomentii barreessaa turte koomentii kan keenyaaf dubbisaa turte dhagahaa turte.
Hayyee dhugaa dhagaa. Wayi gabrummaa jedhe Kadir Martu. Amma waan tokko jira. Dhugaa dubbachuu taanaan egaa dubbii kana ilaaluun baay'ee miira jabaa keessa nama galcha. Kaleessa gammachuudhaan mana Maammaditti wal geenyee boodarra immoo gaddaan adda yaane kaleessa yeroo inni yaa haadha jiruu kootii kan tokkee qaama koo filatamtuu namaa kan waa hundaan guutte jedhee akkasitti si faarsu baay'ee tokko natti tolaa ture. Haa ta'u malee xumura irratti walii galuu dhimmichi akka hin taane ta'e gama isaatiinis himata guddaa dhagaa kan narratti banamee jiru goomana tasgabbaa hin dandeenyellee haalli deemsatti deemamaa jiru kun ammas doktooris waan shakkan qabu garuu akkuma qaamni isaanii waa shakke ru'iin isaanii waa shakke gochaanis wantoonni mul'atu hin jira gisee tokko ati intini wandaboo jara keenyaa isa gurguddaa sana kaasuu kottu ati biqiltuu gisee tokko yeroo kana maayiti dhugaa amma gubadheen hedduu keessanitti kan gubataa jiru imanni kan narratti banatanii ilaala gara hundaan irratti duulamee jiru ana isinii gara kanaan amma innis Maammadii kunoo ilaal waan jedhetti jiran jedhee doktorii waan jedhetti jiran jedhee wanti mee bani mee isa silaa sana doktor bani waan si bira jiru waan sila na dhageessiste naman mee hojii keessa lamman Dambaa yeroon bahe dhaggeeffadhaa. maal baatare hojii keetii Anuu dubbachuuf ta'a odooguma anuu hin dubbanne wanta si baasu maali? Qabxii sadaffaa. Maamneen xiyyeeffannoon isaa guddoon mucichis walaleessaadha. Maashaallah sagalee kiiloorii qaba. Eenyu walitti qaba. Kaayoo isaa guddaan walaloo isiin nama biraa waliin haa walaleessisuu barbaadu. Isa waliin haa walaleessisuu barbaada. Sababni otoo inni niitii koo wajjin an malee namni biraa walaloo walaleessuu hin danda'u. Ishee wajjin natti hojjeta jedhu ati walaloo gadhiistee dhufteef maali? Walaloon maaliif gadhiifne otoo inni iyyatu sababni ati walaloo gadhiisteef maali? Okay. Deebisuu. Sinarraa fagoo kottoonatti siqiidhatti mi waan tokko ani yaada keetiin hedduu miidhameera keessi koo duubni koo si'iin hidhameera kanaaf natti siqii namin ladhu maaloo isa darbeef jettee nan baatin haaloo. Anis dadhabeera sirraan adda ba'uu walirraa fagaannee garuu akkam ta'uu addaan nu fageessan gargar nu baasanii shira dhuma hin qabne nutti facaasanii. Shira kana qoluuf wal ta'uu qabnaa nuti yoo wal taane silas maal dadhabnaa gamaa fi gamanaa nurratti tuulanus wanna nuti hin qabne nurratti tuulanus nuti qaama tokko yoom addan baanu shiraa duwwiitiin gargariin facaanu. Tole ergi jetti anis nin amanaa. Yes. Wallahi good. amma ni jedhu Ahunis. doktor koo yana waan hubadhe ani dhimma keessan kanas dhugaa dubbachuu taanaanii akka dhabuumaa Guma waan gaafatte dhimee deebisee ka'uu gaaffiisi. ayyeesh ish gaafa deebisi. Tole. Jalqaba irratti badiina bira jiru amma ofirraan dubbadha jechuun amma silaa beekaman callise. Badiina bira jiru yoo jiraate yeroon akka obboleettiitti dhungadhu sana obboleettii koo minaan jechuu biraan bisuudha. Badiin koo akkam beekutti kana qofa. Inni lammataa walaloo amma maaf hojjettan isa jedhuufi akkana waliin jechuun maal isa jedhuufi nuti dhimma aartii keessa irra malee dhimma biraa keessa hin jirru. Ammas walaloo nafi walaloo 20 olii ganaa yoo ilal maaf isaa wajjin hin hojjenne isa jette gaaffii kee walumatti qabeen deebisaa. Kunoo biqiltuun as jirti miti walaloo qixxeen barreesse isiinis qixxee barreessite dhimma aartii irra malee dhimma jira.
dhimma jaalalaarran jiru guma wanti isin hubachuu qabdan. Aartii kana kan qixxee barreesse ana qixxee siitu barreesse. Akka itti barreeffame immoo adda addatti utuu hin taane keeyyatni tokko kan si yoo ta'e keeyyanni lammaffaan kooti wal keessa makate jechuudha. Haala kanaan walaloo 20 oltu jira. 20 ol sana mee isiin deemtee maammee wajjin walaleessuu fi walaloo koo fudhattee geessitee isaa kenniti moo walaloo sinatti dhiiftee deemtee addii isaa haaraa isaa wajjin hojjetti. An gara biraa akka jaalala obbolummaa malee ammas taanaan jaalala biraa walirraa hin qabnu naaf isiin wanti isin hubachuu qabdan. Yoo isinii walaloo barreesse sana qorata amma albama tokko fixnee albama lammaffaaf sadaffaa tafe albama tokko damee 6 yookaan immoo kutaa 6 jalaa qabu xumurreerra har'a xumurame dhandhamni jaalalaa jechuudha. Sichi kan itti fufu gubaa jaalalaati. Sabar. Waduh, dokter obsesif. Sabari, sabari.